Ashama harka fuudhe kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya baga nagaan gara chaanala keenyaa dhuftan isiniin jechaa baga nagaan nu eeddanii kabajamoo fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenyi keenya isin haa ga'u jechaa ka'oonni irraa maddee asumaan walitti kan dubbannu ta'a. Nu hordofaa isiniin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota sheer laayikii sabiskiraayib nu gochaa nu qarqara nu bira dhaabbataa isiniin jennaa. Asumaan gara oduutti isin dabarsinaa nu wajji tura. Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo fi waa'ee waraana mootummaa Itoophiyaa kan wajji dhageeffannu ta'a. Dhugaa dubbachuu fi mariin kun osoo ittiin seenamne dura osoo mariin kun hin eegalamne dura waan ta'uu qabu fakkeenya ta'uu qabu tarsiimoo ta'uu qabu duraan osoo lafan kaatiin marii kanatti seenuun akka hin milkooyne durumaan agarree turre. Isa jechuun marii kana araara kanatti seenuudhaaf maal ta'uu qaba? Maaltu ta'uu mala? Tarsiimoo akkamii kaa'achuu malan? Haala akkamii fakkeenya kaa'achuu malan? Durumaanuu akka araarri gartee murtiidhaan kabajaadhaan tarsiimoodhaan akka ittiin seeniin duraan agarree jirra. Akkasuma hayyoonni uummata Oromoo hundinuu argeetiin jira. Kun siif gala. Tarsiimoon tun maali? Duraan osoo marii tanatti hin seenne dura maaltu ta'uu qabaa? Osoo marii tanatti hin seenne gartee osoo haala kanatti hin seenne fakkeenya maal kaa'uu qabanii? Duraan dursee ilmi siyaasaa tokko wallabuun isaa siyaasaadhaan wallabuun hatta waraanaanis wallabuu waan jiraati. Garuu bakka siyaasaatti dhufanii wajjin mari'achuun waliin haasa'uun kun siyaasaadha. Laazima. Amma sitti fakkaata dura fakkeenya takka uummataa kaa'uudhaaf araara takkatti seenuudhaaf maaltu ta'uu qabaa? Akkasuma uummata isaatiif jireenyaatti uummata isaatiif faayidaa isaatiif faayidaa uummataatiif akkasuma fedhii uummataa yookaan fedhii gartee araara kanaa qabaachuu yookaan qabaachuu dhabuu isaa akkamittiin beekuu dandeettanii beeyta? Kanneen isiniin jedhu uummata kiyya kabajamoo waaniin laalee tureef osoo mariin tun ittiin seenamin dura eegii mariin tun haasawamuu eegalte waaniin as keessatti hordofuu turreef hordofnee mariin tun akka isiin hin milkaa'in akka isiin gufattu osoma mariin tun eegalamuu deemtu duratti laallee agarra. Maaltu gufachiise? Maaliif gufatte? Duraanuu kaayoo marii tanaa bilchinnaan beekumsaan walii galuudhaaf marii tana gartee heera quubsaa ta'een akka waliif murteessanii ittiin seeniin durumaan maaliifi uummata kiyya marii takkatti seenuudhaaf marii tana gartee ni kabajaadhaan nagahaan ni mari'anna eegi jedhan dura maaltu murteessaadha? Dura maaltu si barbaachisa? Dura wanti si barbaachisu maali? Hayyoota Oromootti hedduu as keessaa dubbataa turan osoo mariin tun deemu jirtu. Maaltu eegalame? Gaafa duraa caalaa gaafa wal dhahan gaafa waraanaan gartee akkasitti wal waraanan san duratti eegii mariin tun eegalamte daranuu waraanni jabaatee waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni mootummaa wal dha'uu eegale. Dhukkee walirraa kaasuu eegale. Dhugumatti naannoo adda addaatti Wallaggaa ta'uu, Shawaroota haa ta'uu, Shawa keessatti haa ta'uu, akkasuma naannoo Arsiitti haa ta'uu, akkasuma naannoo Baaleetti haa ta'uu, akkasuma Harargeetti haa ta'uu, naannoo adda addaatti abaa'uun dhugaa dubbachuu fi bara kana hedduu babal'atee jira. Hedduu babal'atee humna gahaa leenjifatee, humna gahaa qopheeffatee naannoo adda addaa keessatti faca'ee jira. Garuu abaa'uun ka'eetiin waraana mootummaa ni dhaajee osoo hin taane mootummaan kun maaliif eegee araara eegale? Eegee araaraan dubbiin kun ka agartee nagaan nin buufna ka jedhanii ka itti seenan taate
aangawoonni lamaanuu hooggantoota qabdi. ABO'nis hooggantoota ofii qabdi. Mootummaanis bulchaa ofii qaba. Akkasuma gartee ka waraana kanaan ajajamuu fi ka humna waraanaa akkasuma piraayim ministeera mootummaa Itoophiyaa qaba ka isiin ajajamu. Dura waraanuma kana dhaabanii hooggantooti lamaanuu waraana kana dhaabanii eegii waraana kana dhaaban irraa marii isaaniitti maaf hin seenne? Maaliif mariitti hin seenne? Waraana dhaabbatee dura marii seenamuu qaba moo waraana eegalaniiti waraanaan wal rukutaa marii seenuu qaban? Kamtu irra fakkaata? Dubbiin yoo namaa galte akkanumatti hamilee uummata keenyaa ni jaalannaa ni kabajna. Hamilee uummati keenya qabu fardeessee uummanni keenya akkasitti hamilee godhatee mootummaa kanarraa fi ajaja waraana mootummaa irraa ABO irraas ka eegamaa ture araara haa eegamu malee dubbiin tun akkaan hin milkooyin waraanatti seenuu miti. Dura uf qopheessuudhaaf mariidhaaf uf qopheessuudhaaf fedhii araaraaf fedhii uummataa ni qabna eegi jedhan waraanni gama lamaanuu dhaabbatee maritti seenamuu qaba malee marii eegalamee waraana banuun waraana labsuun ABO amata gartee hagasii rasaa keessa jirtu amata hagasii waraana gartee dhaabbattee qabdu guyyaa 5tti ni balleessina jechuun haqlii miti. Kun sammuudha moo fedhii uummataati moo dila kana qoosaadha moo fakkeenya wayiiti saampoliidha? Maali wanni akkana yaada akkana fedhiin akkana uummata kiyyaa fi akkasuma kabajamoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhugaa dubbachuuf wanti gartee amma araara jedhanii deemaa turan araara jedhanii uummata gartee nama addunyaa baasanii gartee hayyoota bebeekamoo fi warra humna adda addaa baasanii marii kanarratti turani dhugaa dubbachuu fi durumaanuu fakkeenya gartee araaraa kana hin qaban. Fakkeenyaaf miti araarri ka deemeef fakkeenyaaf yookaan saampulii wayii haadhuma argan yookaan haadhuma dhagaanii takka yoo taate malee durumaanuu fedhii onnee irraa kan ka'e yookaan fedhii dhugaa uummata isaa jaalala uummata isaatiif ka quuqama saba isaatiif kan ka'e yookaan namni kun kan wal waraanuu jiruuf haqa isaatii fi ammallee saba isaatii fi ammallee nuyi obboleeyyan uummata takka nama afaan takka dubbatu obboleeyyanuma keenya wal waraanuu jira. Naasuu uummata isaatii fi saba isaa gartee qaqqabee nama yaaduu dhabuu irraa faayidaa ofii ilaalanii callaa deemuu miti. Faayidaa uummataa ilaalanii osoo ka deeman taate durumaan dursee waraanni dhaabbatee egaa waraanni kun dhaabbate booda tasgabbaa'anii maritti seenutu irra murteessaa malee waraana labsanii marii seenuun hin jiru. Waraanni biyyaa hatta Suudaan fudhadhu. Suudaan gaafa kartuum waraanni Suudaanii dhaabbatti lamaa wal dhabe akkasii gaafa marii tokkotti seenan waraana ofii dhaabanii marii takkas seenan. Waraanni guyyaa lamaaf haa dhaabamu jedhan guyyaa lamaaf inni dhaabame. Mariin guyyaa lamaaf haa deemamu yookaan guyyaa sadiif haa deemamu kaja gaafa jedhan kartuum keessatti waraanni guyyaa sadiif ni dhaabame. Waraanni gurguddaan sunuyyuu dhaabbateeti maritti seename. Guyyaa agasiif maritti akka seenamu gaanfaan Afrikaa itti dhiyaatee irratti hirmaatanii mariin guyyaa agasii waraanni guyyaa agasiitiif haa dhaabbatu mariin ni eegalama jedhaniiti waraana dhaabanii guyyaa muraasaa fi waraana dhaabaniiti marii isaanitti seenan malee waraana labsaatii miti ka mariitti seenamu. Gisee tokko tokko nama gowwoomsuu fi gowwoomsa nami gowwoomsuu miti please nami akkuma isinii wanni kanatti nami ilmi namaa kun hundi barateetiin beeka. Siyaasaa waan taatu hunda ilmi namaa keenya kun bareetiin jira. Namni Oromoo kuwaansa Oromoon teenya kuwaansa sana girtee
beekumsaa fi siyaasaadhaan warra cimee kutee jiru. Waan ta'uu fi waan hin taanes uummata fagootti hubatee waa beeku. Gartee dura waraanni dhaabbatee maritti seenama. Waraana labsaa maritti seenuun waan fakkaatu miti. Heera fokkataadha kun. Gartee osoo waraanni mariin achillee ka araaramu taate waraanni ka asitti illee galee kama deemu ta'a. Waraanni ka dhaabbatu miti. Ganaa daranuu walti gartee hammeessuuf akka taate. Malee waraana guyyaa 5 fi guyyaa 50 hin dhumiini guyyaa 5 ittiin hin dhajanii deemuun kuni haqlii fiitiin taphachuudha malee namaan taphachuudha miti. Gartee uummanni Oromoo kabajamoo fi jaalatamoo dhugaa dubbachuu fi marii sana yoo Rabbi kan milkeessu taate Rabbi nagaan haa milkeessu. Marii yeroo sadaffaa humni gurguddaan gaafatee kan irraa milkaa'uu Rabbi nu haa godhu. Ammoo waraanni dhaabbatee maritti seenamutu irra barbaachisaadha. Mariin duraan dursee akka gartee waraanni dhaabbatu gama lamaaniinuu akka waraanni dhaabbatu godhamee maritti yoo seenamee mariin kun nagaan ka xumuramu taate gammachuu uummata Oromoo kennaa waliin ka qoodannu ta'a. Rabbi waan nagaa nu haa dhageessisu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa nageenyi keenya isin haa ga'u. Ka'uun irraa maddee nagaan nu oolaa isiniin jenna. Asumaan laayikii, sheer, sabiskiraayib nu gochaa nu bira dhaabbachaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hedduu isin jaalannaa. Umurii nu dheeradhaa nu kabajamaa. Baay'ee isiniin jenna.